በፊት መጣ እንዴት እንደሆንኩላት እንዴት እንደነበረች አቃሉ ብሎ እንኳን አለ ዛሬ ውሻው እንደዚህ ተቆረቀ እንደዚህ አጥንት ወጥቶ ይያየ ለሰው ሲያዝንልኝ የሰፈር ሰዎች ልጅ ተደርሰልኝ የታመጣቸው እሱ ግን አላሳዝነው በኔ ነው የሚመረጥ Ashama hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalala akkam jirtu nagaa keessanii abbaayyi nagaa kiyya galata waaqaa haa ta'u jecha har'a wanta isin baay'ee tokko irraa barattan isiniif dhufeera jechuudha. Dursa garuu YouTube kiyya warri haarawaa taatan subscribe gochuun gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Yeroo hundaa viidiyoon haaraa akkasiin qaqqabuuf illee mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jedha. Asumaan gara seenaa ajaa'ibaa umurii ishii guutuu fixxee dubartiin tokko isiniif deema jechuudha. Dubartiin kun jechuudha jalqaba umurii ishii ijoollummaadhaan gara biyya Libaanoon yookaan Beirut kan ishee imalte jechuudha. Imala biyya Beirut keessatti baay'ee rakkattee baay'ee dadhabaa turte mana bakka 3 jijjiirte gara waggaa 4 ol hojjetteetti. Mana garaagaraa hojjette mana gara 3 waggaa 4 ol kan ishiin hojjette jechuudha. Booda sadhumaa biyya Beirut keessaa ittiin galtu garuu namichi abbaan mana haati mana duutee jirti. Akkoon jirti garuu jechuudha. Abbaan mana bakka garaagaraa deema. Akkoon sun garuu namichatti baay'ee ni shakkiti mucaashitti jechuudha. Haati mana erga boqatteeti baay'ee itti shakkiti jechuudha. Garuu jara gidduu wanti jiru tokkollee hin jiru. Akka waan inni ishee faana jiraatutti yaaddi jechuudha haati namichaa jechuudha. Osuma akka kanaan jiraatanii yeroo tokko namichi suni bakka fagoo deemee jechuudha. Bakka fagoo yeroo deemu fuudhee bakka maatiin isaa hunduu jiranitti ishee kaa'ee deeme jechuudha. Bakka sanatti namoonni firoottanii obboloonni walitti qabamanii jiru waan ta'eef shakkii garaagaraatiin irratti mari'atanii mucattiin kun deemuu qabdi mana kana keessaa isa faana mana duwwaa keessa deebitee jiraatti taanaan wanta biraa uumamaa nus maqaan hin badaa wanta hin taanitu ta'a jedhanii ofiidhuma isaanii falaasafa isaaniitiin kana uuman. Mucaan garuu namicha faana rileeshinii humaa hin qabdu garuu namichi isheedhaa baay'ee nama gaarii nama isheedhaa yaadu bakka duratti kaasanii nama gaariidha. Haati manaa erga boqatteeti shakkiin kun dhufe malee jechuudha. Kanumaan kan ka'e namichi bakka deeme sana yeroo inni dhufu kafiilli ishii suni maatiin hundumtuu wal mari'atanii akka inni ishee deemsisuuf dubbii garaagaraa itti himanii namichis irra sin kaanne sana sin jenne kana sin jenne fuudheetu gara araba tokko gara akka maktaba yookaan biiroo arabootaa waan ta'e wayii geesse jechuudha. Bakka sanatti jechuudha arabni sun immoo sifaanan jiraadha jedhee intala kana qofaadhumatti baasee sifaana jiraachuun qaba jedhee baay'ee rakkisee bakka garaagaraa ofiidhuma isaa bakka garaagaraa geessee akka hidhaa ture. Keessattuu bakka hidhaa dukkana lafa jala faana geessaa ture ofiidhuma isaatiin makiinaadhaan nageessaa olii gadi na baasee gaafa fedhe immoo iddoodhuma sanaayyuu na fuudheetu akkani haadha isaatiif dalagaa dalagu nageessee hojii baay'ee na hojjechiisaa oolee deebisee ammas fideen na hidhaa jetti. Namni kun kan inni geesse dallaalaa arabaati jechuudha. Akkamitti akkas ta'a jettanii yaaduu dandeessu. Ana waan akkanaa na qunnameera yeroo tokko jechuudha. Mana madaamii tokkorraa gara madaamiin isheen tokko madaamii tokkotti na gurgursee jennaani bakka sana garuu ji'a ja'a malee hin teenye bakka sana waliigaluu dinnaani hin hojjedhu yookaan Itoophiyaatti na ergaa damoozallee naan kennan yookaan biiroo nageessaa hin jedheen. Namichi na fuudheetu eessa nageessa seete biiroon si geessa jedheetu dallaalaa arabaa bira nageesse jechuudha. Dallaalaan arabaa jirti. Dallaalaa arabaa sana bira nageesse. Dallaalaa arabaa bira yeroo nageessu ijoolleen akka kora rakkatanii arabni fuudheetti naasayas geessechi geessu baay'ee jira. Arabni sun immoo dallaalaan arabaa sun immoo maal gooti feetu hin gurgurti walii galtee jechuudha. Kafiila sana birrii kenniteetu gurgurti yookaan immoo ji'a ji'aan akka isaan dalaganii walakkaa nyaatee walakkaa mosheedha akka kennamutti hojjechiifatu jechuudha. Dallaalaan arabaa waan akkasii jira anarra yuugeera. Ani yeroo 3 dalageen beeka ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 deemee dalagee 6,600 na ergite anaaf garuu 2,100 qofa naa kenniti isa hafes ofiishii hin fayyadamti kafiila keefis naan jette jechuudha. Isa booda garuu waggaa 2 na gurgurte jechuudha dhumarratti.
Dallaalaan Arabaa kun baay'ee osoo na rakkisu jette mucaan kuni wanta kana akka jiru isinii ibsuuf hin gara kanatti deebi'e jechuudha. Dallaalaan Arabaa kuni sifaanan jiraadha jedhee osoo na rakkisu takka mana haadha isaa geessee na hojjechiisaa achi kaasee immoo mana hidhaa na geessaa achi waan akka manuma hidhaa ta'e anaan garuu gara jalaatti na hidhaa akkanaan itoo natti haasa'u guyyaa tokko bakka yookaan na ajjeesi yookaan na geggeessi galuun qaba bakka amma yoomitti akkasiin ta'a. Jedhee gaafanii boo'uu maaltu akka ta'e hin beeku gara Itoophiyaatti na erganii jettee gara Itoophiyaa dhuftee Itoophiyaadhaa kaatee immoo gara Dubaay imaltee jechuudha. Amma Beerut keessa waggaa 4 fi walakkaa waan akkanaa turteetti mucayyoon kun itti fuftee gara Dubaay imaltee Dubaay hamma tokko hojjettee naannoo waggaa 4 guutuu ke'achillee jechuudha. Amma kana hojjetteetu deebitee gara biyya Itoophiyaa dhuftee jechuudha. Biyya Itoophiyaa dhuftee kaatee ammas deebitee biyya Saawud Arabiyaa deemti jechuudha mucayyoon kun. Saawud Arabiyaa deemte jechuudha. Adeemsa ishee kana keessatti garuu maallaqa ishee walitti waan qabatte tokkollee hin qabdu. Ijoollummaadhaan baates waan ta'eef maallaqa ishee ittuma haasofte ofishee akka feete gooti maatii isheefis akka feete gooti jechuudha. Osoma akka kana jettu Saawud Arabiyaatti mana kontiraataatii baddee ala dalagaa turte. Ala sana ammoo yeroo qaraarri yookaan seerri tokko bahee dur gara biyyaatti galte jechuudha. Akka irraa barataniif isin qoodaa hordoftoota kiyya gara biyyaatti galte jechuudha. Qaraara sanaanii mucayyoon kun yeroo biyya galtu baay'ee miidhagduudha, baay'ee bareedduudha. Gara biyyoota Arabaa kana walumaa galatti gara 12 ta'uu qaba jechuudha. Tomo olii gad deemtu barri isaa jechuudha. Itoophiyaas dhuftee inni isheen tutturtee deemtu achis inni qisaasee walumatti naannoo waggaa 12 hin ta'a jechuudha. Umuriin ishee hin dhume. Haa ta'uuti garuu yeroo biyya dhuftu namoonni jaalalaaf ishee gaafatanii fuudhaafis ishee gaafatan baay'een ni jiru. Karaa maatii illee kan ergatanis ni jiru. Haa ta'uuti isheen nama tokko bakka itti waa'ee leenjii waa'ee mana rifeensaa leenjitu tokkotti nama tokko faana wal barti. Namni suni akka waan jaalallees hin qabne humaas hin qabnetti isheetti dhiyaate wajjiniin wal baranii waliin jaalala isaanii jalqaban jechuudha. Jarri kuni osoma jaalalaan adeemanii naannoo waggaa tokko turan jechuudha. Adeemsa isaanii kana keessatti garuu namichi kun waadaa baay'ee akka ishee dhagaleedha. Even karaa amantaa isaaniitiin illee walitti dhufanii akka waliif kakatanii dubbatteerti jechuudha. Walii kakatanii waadaa walii galanii wal fuudhuudhaaf keessa darbanii uffatoota cidhaaf ta'u marallee dhaqanii filatanii isheenis uffata filattee uffata akkanaatiin wal fuudhuu qabnaa jedhee yeroo baay'ee abdiitti horee walii galtee isaanii akka cimuuf jechuudha. Mana keenya barsiisi yeroo hundumaa jettiin mana akka qabutti meera garuu manni kiyya haareffamaa jira. Yeroo inni haara'ee dhumu miidhagee hunduu meeshaan itti galu sarpiraayiziidhaan argita malee jedhee alumatti didaa ture. Osoma haala kanaan adeemanii umarratti lakkaa namichi suni nama haadha manaa akka haadha manaati garuu namoota kaaniin hojjettuu jedhee dubbatu tokko mana keessaa dubartii kan biraa akka qabu ni dhageessi. Ollaadhaan illee namoota kaaniin illee hojjettuudha jedha malee mucayyoo sanaan haadha manaadha hin jedhu garuu mucaan sana akkuma haadha manaa isaatti mana isaa keessa yeroo baay'ee turteetti faana jiraateera jedhanii namoonni yeroo isheetti himan jechuudha. Isheen boodarra dhageessi. Dhumarra jechuudha. Mucattiin kana kaayyoon isaa jechuudha. Mucaa ishee bira turte dura isa bira turte gara biyya Arabaatti ishee kana akka fuudhuudha. Dhumarratti kan isheen barte garuu adeemsa keessa guyyaa tokko osoo waliin bashannananii dubbii akkanaa dhageessi jechuudha. Karaa hiriyoottan isaa dhufe dubartiin mana isaa keessa ni jirti. Inni garuu yeroo baay'ee dubartiin sun hojjettuu kooti jedha. Isheen garuu ulfadha. Akkamitti hojjettuun isaa ulfataati dubbii jedhamuun dhageesse jechuudha. Isheenis itti dhiyaatteetu sirriitti qorachuu ilaaluu yeroo jalqabdu dubbichi dhugumadha. Mucayyoon sun illee ulfataatee jirti. Isheen kunis ulfataatee jirti waan isin ajaa'ibu. Isheen kunis isheen ganaa fuudhamtu kunis ulfataatee jirti. Isheen mana keessaas ulfataatee jirti. Isheen mana keessaa sanaan ulfa kana balleessiti biyya Arabaattiin si erga akka inni jedhee gaafatu
isheen immoo hin diddi isheen mana keessa ani eessayyuu hin deemu biyya Arabaas hin deemu jettee diddi. Yaanni isaa lakkaa ishee mana keessa jirtu gara biyya Arabaatti imalchiise ishee kana immoo fuudhuudhaaf waadaa hundumaa galaa ture kallattii amantaatiinis namoota akka isaan beekan godhaa ture ishee mana keessaa hojjettuudha jedhee mucaa ishee mana keessaa garuu ijoollummaadhumaanii kan inni ofitti fidee akkanaan wajjin jiraachuu jalqabee jedhanii yeroo isaan mucayyoo kanatti odeessan jechuudha. Gaafa isheen mana keessaa ulfata dhageessu mucayyoo isheen kun illee anuu ulfata ennaa jetteetu yeroo of qorachiistu isheenis ulfadha. Erga sanaa booda irraa fagaatte jechuudha. Irraa citte jechuudha. Akka inni dubartii kan biraa mana keessaa qabu haadha manaa qabu namootaan garuu hojjettuudha jedhee namoota kaanitti haadha manaa kooti tasa hin jedhu isheen hojjettuudha jedhee namoota naannoo sanaa maal dubbata manni garuu mana dhuunfaasaa waan ta'eef namni naannoo sana yeroo hundumaa waan beekaniif hamma isheen faana turte hamma isheen mana sana keessa turtes waan beekaniif akka isheen haadha manaa taatee fi akka isheen yeroo dheeraa isa faana turte immoo qorannoodhaan bira geesse jechuudha. Isa booda ani akkamittiin akkas ta'a carraan koo akkas ta'a jettee mucaan kun duubatti deebite ulfa mucaashii sanaallee hin balleessine mucaashii ni deesse. Isa booda maatii ishii faana cal jettee uma jiraatti silaa maallaqa ishee hin qabdu waan qabdu xumurteetti ishee biyya dhufte immoo bashannana jettee olii gadi isa faana osoo deemtu waan qabdu xumurtee durallee olii gabballeessaa turte jechuudha. Bakka callistee maatii ishii faana jiraachuu eegalte. Booda namoonni maaliif hin kasastu erga deesse gaa mucaashii deesse mucaa durbaa tokko deesse kessiidhaan kasasii erga mucaan kun kan saatee ati mirkana ta'eeti kasasiiti himadhuuti mucaa kanallee siifaa gargaaru jedhanii namoonni yoo gorsanii himannaa irratti bante. Yoo himannaa irratti bantu mana murtiitti namichi kun mucaan kun kan kooti siin jedhu kan koomiti siin jedhu annan shakkaa jedhe. Nan shakka gaafa inni jedhu DNA abbaaf mucaa haa qoratamu jedhanii duraan dursitee kan himatte sii waan ta'eef maallaqa qarshii 30,000 kaffali. Yoo DNA mucaa abbaa kee tokko ta'e qarshiin kee sii deebi'a isatu kaffala jedhanii mallatteessanii qarshii 30,000 kaffalte. DNA gara biyya alaa deemee gaafa qoratamee dhumu mucaan kan saate isa booda maallaqa sanallee kaffalee qarshii 1,000 ji'aan akka kutuuf seerri murteessa jechuudha. Seenaa kana kan isinitti himaa jiru amma erga biyya galtee dubartiin kun waggaa 5dha. Waggaa 5 kaasee kan ta'e jechuudha. Waggaa 1 jaalalaan turanii waggaa 4 kana keessa mucaashii deessee turte. Amma waan isheen fakkaattu akkuma suuraa irratti argitan jechuudha. Ijoollee keenya gara biyyaa yeroo dhuftanii sirees of eeggannoo gochuu qabdu. Dhiirri jechuudha akka irraa barattaniif asinii fide yeroo baay'ee kan gowwoomfamu kan carraan isaanii badus shamarran biyya Arabaatti. Mucaan kun baay'ee duubatti haftee baay'ee yookaan maallaqa hin qabdu, mana hin qabdu, humaa hin qabdu, yeroo hin qabdu, bifa hin qabdu, caccabdee namaa gadi taatee jirti jechuudha. Amma kana baay'ee boossii baay'eetti dhagahamaa jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya ijoolleen biyya Arabaatii dhuftan kamillee dhiira jechuudha mana inni itti galu naannoo inni itti galu waan hundumaa sakatta'uu qabdu jechuudha. Dhiirri bakka garaagaraatti dubartii kaa'ee dubartii ishee firee ishee barbaada jechuudha. Ishee duraan faana jiraachaa ture akka qodaatti kaa'eetu dubartii haaraa immoo fakkeenyaaf namni meeshaa jijjiiramti mana isaa keessatti kun irra darbeera kun yeroon isaa feedii godhee jedhee waan haaraa akkuma waan barbaadu dhiironni amala akkanaa qabu bakka uumammaa isaaniitiin jechuudha. Waan haaraa barbaadu waan haaraa arguu barbaadu. Kanaaf jecha dubartii ishee mana keessa jirtu biyya Arabaatti erga ishee kana faana immoo jiraachuudhaaf waan barbaadeef waan hamaa kana yakka kana dalagee mucayyoo kana carraashii balleessee warri ishiillee filannoo keeti jedhanii hamma isaan ishee jibbanitti kanaan namoonni karaa jaarsummaa karaa jaarsaa karaa firaa dhufanii ishee gaafatan illee jiru jara diddee hiriyaan qaba jettee namicha kana faana baatee akkasitti dhufe. Kanaaf of eeggannoo baay'ee siin barbaachisa. Carraan dubartii takka bannan baay'ee hin cabdi bakka biqiltuu waan taateef cabdee gogdee hafti. Kanaaf of eeggannoo baay'ee siin barbaachisa. Miiraan deemuu hin qabaatina yeroo biyya galtanii namni tokko siin fuudha waanuma jedheef faana
olin ol itti hoggatu hin qabdani sirriitti qorachuu qabdu maaliif haadha manaa kan biraa qabataanan irratti dabalamanii haadha manaa kan biraa ta'uun hin danda'amu waan ta'eef baay'ee rakkisaadha seerri siin dhorka amantaan tokko siin dhorka waan ta'eef lammata niitii ta'uun illee baay'ee ulfaata niitii ishee duraaf illee baay'ee rakkisaadha of eeggannoo gochuu qabdu carraa keessan hin balleessinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya irraa barattu jedheetaniin seenaa kana siniif qooda laayik gochuun dagatinaa nagaatti.